Carraa Oromtichaa akkam jirtan kakkaaliiwwan ilmaan sabaa marti karraa saasa diinaa madooftanii teessan mee akkam naaf jirtan kan jechaaf gocha diinaan onneessin madoofte jaallan dirree keessaa akkam naaf jirtan har'a onnee koo keessi jirtan sin dagadheen beeku gocha baarramaatu sammuun haleele jaallan diinaan ugguraman mana hidhaa keessatti sanatti ergatan ummataaf dabarsaa jecha jaallanis kan akkas jechuun dirree haqaarratti haqaas baasan raajii caalu kan kamisee keessaa waraabessa adii halkan guutuu nyaatee barii irraa yuusa halkan guutuu nyaatee barii irraa yuusa amaarama oromoo hubadhu sabasaa duguuggee nu fixe waan godina keessaa akka jirtuun jirti durii walloon tuni har'as nutti jirti jaallan jarasanii humna addaa diinaa nurratti bobbaasee daa'imaaf dubartii rasaasa nyaachise nurratti qubsiisee daa'imaaf dubartii rasaasa nyaachise mana hidhaa keessaa uggurree balleessaa isa keessa jiru rasaasa nyaachisaa dhiiga oromootaa lafa dhangalaasaa qabeenyarraa ummata godaansaa badhaadhuma jechaa teessoo irraa faarsa kamisee dammaqi diina kee baradhu gumaa saba keetii isarraa gaafadhu si bulchuu hin danda'u ka'iitii falmadhu si bulchuu hin danda'u ka'iitii falmadhu diina gabroonfataa ofirraa kaafadhu gubbaan diimaa malee keessi isaa gurraacha dhamasi godhatee afaan kee dubbachaa dafii jijjiirradhu bulchaa godinichaa jabaadhu buqqisi hundee jaallasanii aanaarraa jalqabi hanga ganda keessaa mana hidhaa keessaa akka gadiin baane hidhamuu shaneetiin nageenya arganne jedheetii dubbata dhaddacha gubbaatti kanaanuu dhahaa oromoonni marti jecha ahmadalii bulchaa godinaati jecha ahmadalii bulchaa godinaati ergaa mana hidhaa godina kamisee irraa dabre sagaleettii kun kan sin qaqqabsiise jaala jersoo walloo gaazexeessaa miidiyaa madda nageenya